Dubartiin tokko si jaalachuu akkamitti beektaa? Yookaan ammoo akka dubartiin tokko si jaalattu sirriitti si jaalattu beekuu barbaaddaa? Hordoftoota koo namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Ammoo yoo viidiyoon kun isinitti tolee mallattoo like jechuun tuqaa. Hanga dhumaatti na hordofuudhaan amalli dubartii tokkoo yoo jaalalaan qabamte akkamii ka jedhu jaalalaan wal qabatee amalli dubartuu wal xaxaadha. Baay'ee tokko wal xaxaadha. Hanga afaan isheetii baafattee ansi jaaladha jettee sitti himtutti yoo eegde ta'e akkasitti yoomiyyuu ansi jaaladha jettee afaaniin baaftee sitti himtuu jechuudha. Ijoolleen dubartootaa. Kanaafuu hordoftoota koo maloota akkaataa ittiin beekuu dandeenyuun isinii himaa jechuudha. Maloota 8 ka jaalalaan qabamuu dubartootaa sirraa jaalalaan qabamuu si jaalachuu dubartoota akkamitti beekuu dandeenya ijoolleen dhiiraa. Keessumattuu akkuma duratti isin himee warri dubartootaa si jaaladhaa osoo du'anii isin hin jedhan. Kanaafuu akkamitti beekuu dandeenya mallattoolee ishii mul'iftu kan akkamiiti? Dubartiin tokko yoo jaalalaan sirraa qabamte tokkoof waa'ee kee baay'ee yaaddofti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa si jaalatte jechuudha. Yeroo si jaalatte nageenyi kan kee wanna ati qabdu yookaan ammoo akkaataan attaatu baay'ee tokko isi yaaddessaa jechuudha. Rakkoon yoo si qunname si gargaaruuf deemti jechuudha. Ni cinqamti. Rakkoo keetiif furmaata barbaaddi. Iddoo rakkoo kee kamiyyuu dhuftee irratti argamti jechuudha. Dubartiin tokko wajjin jaalala eegaltanii yeroo ati rakkatte kasin gaafanne yoo ta'u taate gargaltee kasin laallee yoo ta'u taate dubartiin suni rakkina wayii qabdi jechuudha. Kanaafuu dubartiin jaalala keetiin qabamte jirtu baay'ee si yaaddofti jechuudha. Inni lammaffaa immoo miira hinaaffattu irraa calaqqisa. Miira hinaaffaa jechuun yeroo ati dubartoota biraa wajjin walitti dhufeenya uumtu jaalallee kee kanatti hin tolu baay'ee tokko akkamitti akkas gootaa jettee miira hinaaffaa jechuudha. Si qofaa kee barbaaddi malee akkati nama biraa wajjin jaalala eegaltuu hin feetu jechuudha. Yookaan ammoo wajjin haasoftu keessumattuu ijoollee dubartoota biraa wajjin haasoftu hin feetu hin hinaafti jechuudha. Amala sirratti jijjiiratti yeroo ati dubartoota biraa wajjin dhaabattu si agarte amala sirratti jijjiiratti. Mufii si uumatti jechuudha. Yeroo dubartoota biraa wajjin si dhaabattu si agarte waan tokko katti hin fakkaanne taate shamarreen sun jaalalli si gaafii keessa jira jechuudha. Kanaafuu yoo dubartoota biraa wajjin ati dhaabatte yoo ka ittiin tolle ta'e yoo ka hinaaftu taate dubartiin sun sirriitti si jaalatti jabeeffadhu. Inni sadaffaa immoo jireenya dhuunfaa keetii keessa galuu barbaaddi. Jireenya dhuunfaa keetii keessa galuu barbaaddi. Waa'ee jireenya keetii si qoratti kan osoo gootee sansiif wayyaa sin jetti. Waan dhuunfaa keetii keessa harka galfattee jaalala siif qabdu sitti mul'ifti jechuudha. Dubartiin tokko si jaalatte jireenya dhuunfaa keetii keessa baay'ee itti makamti. Waan ati gootu eessa deemta eessa baate har'a maal godhuu barbaadda jibbarraa miti jaalala siif qabdurraa waan ati dagatte hunda iyyafattee si yaadachiifti jechuudha. Dubartiin tokko yoo dhugumaan si jaalatte. Ka arfaffaa ammoo yeroo ishii siif laatti. Yeroo ishii sirriitti siif laatti. Yeroo ufii qabdu si qoodi. Waan hunda dhiiftee si faana ta'uu barbaaddi. Hanga feete yoo siif waliin dabarsite hin nuffitu hin hifattu jechuudha. Yeroo si wajjin teettu osuma ishiin hin beekne sa'aatiin ishii jala dhumaa jechuudha. Yeroo ishii sirriitti siif laatti. Dubartiin tokko yeroo siif laattee si wajjin gammaduu barbaaddee haala qabdu sitti yoo dhufte jaalala keetiin qabamtee jirti beeki. Shanaffaa sirraa fagaachuu ni jibbiti. Yeroo dheeraa sirraa fagaattee yeroo teette ittiin tolu ni aarti. Guyyaa guyyaan si argu malee jettee si qoratti. Yeroo sin agarre ittiin tolu. Mesejiin sii kenniti, sii bilbilti, waan garagaraa sii goote
sirraa fagaattee jiraachuu hin barbaaddu. Sirraa gargar ba'uun ittiin toluu jechuudha. Dirqama yeroo dirqama qabaatte qofa ishee irraa fagaatta malee sirraa fagaachuu ni jibbiti jechuudha. Dubartiin tokko yeroo si jaalatte. Kajaafaa immoo hariiroo keessan guddisaa deemti. Hariiroo siif isiin qabdu, hariiroo hiriyyummaa siif isiin qabdu guddisaa deemti. Hariiroo hiriyyummaa keessan sadarkaa xiqqaa irraa kan ture akka ol guddatu feeti. Fakkeenyaaf akka namni siif isiin maatiin keessan akka beeku waan akkasii akka siumaaf isiin qoftu wajjin hin teenne waan akkasii sun hariiroo keessan ka duraan akkam nagumaa qofarra jiru akka ol guddatu sirriitti barbaaddi. Shamarreen tokko hariiroo si wajjin qabdu ol gidduu si barbaannaan jaalala kee ka dhugaatti itti jira akkas beekuu qabdaa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa. Inni torbaffaan shamarreen yookaan dubartiin jaalala keetii qabamte si hoogganuu barbaaddi. Akka karoora kee galma ga'uutti si gorsiti. Waan akkanaa godhi barumsa kee irra cimi, dalagaa kee irratti akkas godhi, kan irratti akkas ta'e du'aayii si gooti jechuudha afaan biraatiin. Yeroo hunda hojii kee irratti si duuba hin dhabamtu, si gorsiti, si wajjin teetti, si hoogganuu feeti. Kanaafuu shamarreen tokko amala haala kana yoo si mul'ifte jaalala keetiin akka ajaa'ibaa kana qabamtee waan jirtuuf jabeeffachuu qabdaa jechuudha. Inni 8ffaa immoo waa'ee kee odeessiti. Waa'ee kee akka ajaa'ibaa kana odeessiti jechuudha. Si waan boontuuf hundatti si beeksifti. Waan si boontuuf, waan si jaalattuuf, waan si wajjin ta'uu barbaadduuf hiriyoota ofii maatii ishii nama hundattu si himti jechuudha. Bakka dalagaatti, bakka barnootaatti, mana keessatti, maatii ofii hundaa wajjin waan kee haasofti jechuudha. Waan sittiin qaanofneef hiriyyee ishee hundattu si himti jechuudha. Sittiin qaanfattu hiriyyee ishee hundaa si beeksifti jechuudha. Marree hordoftoota koo dubartiin tokko jaalalaan keetii yoo qabamte amaloota haala kana mul'ifti. Garuu amala kana afaan hin baaftee sittiin dubbattu wantoota siin gootu akkaataa siin gooturraa hubattaa jechuudha. Hanga dhumaatti waan na wajjin tultaniif hedduu galatoomaa. Ammoo viidiyoo kanaan dura dalagee amaloota ijoollee dhiiraa ka dubartoota jaalala qabsiisan ka jedhu bakka linkii description sun isinii kaha achi ilaalaa isiniin jedha. Marree hordoftoota koo viidiyoon kun yoo isinitti tole mallattoo like jettu sun tuqa. Yoo ammoo isinitti hin tole mallattoo dislike tuqa. Yaada qabaannan bakka commentii sun naa barreessa. Viidiyoon biraa akka isin bira ga'uu fi like mallattoo jettu suni dawduu gochuun dagatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yeroo gaarii nagaan.